ati hin fokkistan anja hin fokkista baay'ee nama jibbisiisa yoo isa kan siin jedhe dhugaa dubbachuu namni akkana jedhu jira. Hello. Akkam jirtame kabajamtoota hordoftoota keenya. Hello jirtanii isinii dhufnee jirra firoota kiyya qaqalliiwwan keenya. Itaalam isinii fideetan dhufee jira firoota kiyya. Akkam jirtame nagaa jirtanii nageenyi keenya fi nageenyi waaqayyoo fi jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u. Baay'ee isin yaadnee jirra. Akkam jedhee akkan ibsu anillee yeroo hundaa isin ati yaaddeerta maal guyyaa walakkatanii guyyaa nuti dhugaati baddee guyyaa afur yeroo tokko dhugaa sin jedha kanaafuu itaaleen bareedduuti yaa sin jechaa jira maal baddee eegamee akkam jirtame dhugaa dubbachuudhaaf anasu sin yaade baay'een sin yaade jira waan jedhu iyyuu qaba. Egaa hordoftoota ana qofa miti sisterin jirti arra mi hajedinka na qofa miti akkam jirtanii jirra kinuun galata waaqaa ga'u babbadanii jirtan especially waa'uma keetillee jechuudha sarara keessatti nama baay'eetu nagaafachaa jiranii mucaa obboleettiin Itaaliyaan sun eessatti baddee naan jedhanii maal beekan tokkoffaa nagaafatanii jiran dhugaa sababa maaliitiif baddee sababa barumsaati moo maalidhaa mee waa'ee kanaa? Sababa barumsaati. Kanaaf baddee jechuudha. Eshi haa ta'u ani garuu amma waa'ee Itaaliyaan ilaalchiseeti. Itaaliyaan sirriitti haasa'uu qabda. Dhugaa dubbachuudhaaf waan kana jedhuu hin qabu. Namni hundi waan ofii iccitii ofii qaba. Wayi immoo bakka itti deemuu qaba. Jeesukof jiru tureeyyu inni immoo iccitiidha sinitti immoo kanaafuu amma deebi'ee dhufeera isin waliin jira sammuu kana immoo isin bashannansiisa isin dhufe kaama akkam jirtame isin ani nagaa yakinu akkuma na argitan kana kinu natti babbareede qorraa kana kattan fudhadhe garuu dhugaa ati ogana jalaa deemte si jalaa goggogeetan jira. Ati goggogeetan jira. Duraan jechuun luka duree amma si jalaa dirree kedheeran jira. Ati dhiisee. Waan jalaa baddee dhugaa sin jedha ani jechuudha miidiyaa fuulduratti waan ta'eef miti dhugaa jaalala kiyya onnirra jechuudha kan maddeen isheedha ibsaa jira waan ati hin jirreef si jalaa goggogeen. Uga baik sih ada. Salami, major tadi ni akan bayar tak? Bijayon tanya tunjuk sudah. Mari fana YouTube ni nampak ni diditin anda. Mari tanya. Dah sawai raja chat. Sabi, mari fana YouTube ni nan. Koi salah kufega, ati gana dah emang baru sakit. Barumsa kee barattu dura akkanni di barumsa kan fidin jeeni akkana naan jette hin baratta dura jechuudha akkatti ana wajjin viidiyoo akkatti hojjedhu akkasi subscribe yo rakkoon qabu waa'ee subscribe ilaalchistee jechuu dura jechuudha akkaataa afaan oromiffaa jechuudha sirriitti haasa'uu barii yoo hin qaanofta jechuu haasa'uu hin dandeessi garuu hin qaanofte manfasii kan sabalaan wal irraa gatuudha manfasiidha. Kaanii manfasiidha moo maayini maala isaati? Inni biraa itaan nu garbaachuudha nama baay'eetu yeroo baay'ee viidiyoon gadhiisu jechuudha. Yoo ati viidiyoo san keessa hin jirre namni baay'ee ilaalaa hin jiru baay'ee gaddeetan jira. Inni lammaffaa immoo Itaaliyaan wajjin yoo viidiyoo hin hojjenne diditti ati hin fokkistan jira. Focus ta baay'ee nama jibbisiisa yoo isa kan siin jedhe dhugaa dubbachuun namni akkana jedhu jira. Itaaliyaan dhugaa dubbachuudhaaf nan beeka garuu akka kophaa kee hojjettu akkasiin argan. Nan laffaa halkanii guyyaa nan laffaa naa ta'uu diddi. Garuu ta'ullee
isaan bashannansiisuudhaaf yeroo hundaa hin hojjeta jedhee yaada. Hojjechaa hin jiras naan jettee bakka kiyya buutee hojjechaa turte garuu ta'ullee akka kootti ta'uu hin dandeessuuf. Yeroo dabarte natti kofalte. Viidiyoo jechuudha duraan jechuudha ishee wajjin hojjedhu nama 15,000, 10,000, 9,000 faatudha. Amma viidiyoo 3,000, 4,000 kolfaa jechuudha aareetan biraa bahe. Aareetan biraa bahe harka keessa sa'aatii 3, 4 gaddeebi'e. Na aareetan dibadhe. Maa wannoo kiyya amala kiyya wannoo kiyya cabsan jedhe. Maal jechuun ani kanan kuflee barra waan biraa yaadee miti. Kophaa kee hojjettu naan mul'atu maal yeroo duraaf anaafsii waan hojjenneef yeroo baay'ee kanaaf ta'uu danda'a jedhee yaadee garuu ta'ullee ani yoo inni kophaa isaallee hojjetee ilaalaa fi jedheera. Laalaa fi jettee jirti. Mee jechuudha jaalala ati qabdu kana jechuudha mee hordoftoota Didaa Tiiviidhaaf fi Itaalii ibsifne jaalala ati qabdu dhugaa mee qofaan sagalee ol qabiidha. Jaalalaan qabu akkamitti ibsaaf dhugaa dubbachuudhaaf baay'een isaanii kabajamsu kiyya akkamittiin jaalanii baay'een jaaladha. Isaanillee akkana jaalatan nan beeka. Anillee dhugaa dubbachuudhaaf baay'een en jedhan yeroo hundaa. Ati akkam? Anis akkasuma. Isinillee yaa xiqqoo waan qaanoftu. Xiqqoo qoonqooti ishee qabe. Kanaaf haasa'uu hin dandeenye qoonqoo. Isin jaalatti jedha. Yeroo dabarte Itaaliyaan bilbilaan itti bilbilee naarsitee kophaa kiyyattan yuutuubii jalqabnaan jettu. Bineensi si haa nyaatu, bineensatti si gateetan jira. Kophaa kiyyattanii yuutuubii banaddaa maal gootaa manaan jette. Nan gubadhee, nan aaree, nan gubadhee dhugaatti sin jedha firoota kiyya. Akkamitti kophaatti akkana naan jette ati haadha manaatti yaa miti? Akkam naarsitee deebitee ta'uudhaan sa'a tokko booda bilbiltee maal naan jetti? Dadachii sin sobee bee. Sin sobee naan jettu. Osoo piraangii godhee jedhee yaade. Nanaare lapheen kee Wanna rikardiitti godhuu hin qabne malee. Piraangii akka piraankiitti illee siif taatu dhugaa dubbachuudha. Nanaare. Silaa daftee aartaa. Maal piraankiin kee akkanumatti osoo irratti jedhee hin taa'u. Fuulduraaf akkam yoo rabbi jedhee yoo gooftaan waaqayyo yoo jedhee fuulduraaf viidiyoo adda addaa hin qophoofne iyyaanna yoo rabbi jedhee. Sama kanallee nuti hin tolle waan tokkollee hojjechuu hin dandeenye garuu engaddan dhufeenillee guyyaa 3 shanillee ana laaluudhaaf dhuftee ana biratti kanaaf malee hin hojjannaayyuu garuu viidiyoo adda addaa pirankii qofaa miti viidiyoo adda addaa. Fakkeenyaaf piraankiin maal? Ani sitti himu pirankii? Pirankii akkamitti? Tokkoffaa osoo ani sitti himin sirfachiisa malee sitti himin macheen hin ta'u. Pirankii akkana macheen hin godhu wanna himaan ta'an. Waan biraallee diraamallee hojjenna jennee yaada irraa garuu diraamaa iskiriptii qopheesseetu. Garuu ani samona waan hin jirreefu waa'ee iskiriptiillee waan hin beeku hin qabu garuu isatu jechaa jira. Gammachiilee sarlee hojjennaa albaanillee namoota adda addaa waliin pirankii hojjennee yaadeera. Garuu waa'ee ala bahuu kanarratti ilaalchisee jechuudha. Ani itti seenu yeroodhaaf ganna roobni roobaa jira rooba keessa piraankiin hojjetu naan jettaa ganna keessa rooba keessa piraankiin hojjetu. Yoo sitti tolee hojjetta. Yoo nuti tolee hin jedhe malee dirqama miti. Isaan gammachiisuudhaaf waan hunda hojjechuu qaba. Inni waa'ee salaam yookaan immoo waa'ee obboleettii ishiitti ilaalchisee jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha salaam obboleettii kiyyaaf maaloo diddiitti Dhigaan si jedha obboleettii kiyyaaf maaloo naa kadhadhu kaadhima manaaf ta'e wanti akka hin jee wanni akkana kun haasa'a miidiyaa irratti akkamitti hin qaanoftu hin jee mucoon ganaa waan firee wannoo sanyii ganaadha. Kan daa'ima ganaa barumsa jalqabaadha akkamitti akkana jirtan waa'ee kanaa ilaalchisee waa'ee kanaa ilaalchisee yeroo biraa haasofnaa daqiiqaa baay'ee haasaa irraa wareettiin baay'isnu amma daqiiqaa 9 daqiiqaa 2 takka itti da'iti baay'eedha dhugaa dubbachuudhaaf itti baay'ataa hojii itti baay'ata ijoolleen baay'inaan warra biyya arabaa jiran
Hordofa waan ta'aniifu warra biyya keessallee jiran garuu baay'inaan warra biyya alaatu hordofa kanaafu yeroo hin argatanii miti. Firankii yoo hojjennu daqiiqaa 17 gadhiis ilaalka. Daqiiqaa 17 ilaaluu danda'an. Fuula keenyaan fuulli kun fuula cululuqaa kana an argitanii yoo na jibbitanii dhugaa kun abaarree guddaa. Abaarree guddaa Itaaliyaan wajjin bareedduu xiyyatan gartanii jechuudha. Kanaafuu har'a dhufnee isin hunduu jechuudha ol kaati baga nagaan dhuftan jedhaati akka nu kabajaatee ol kaati nu keessummeessaa malee yoomiyyuu namni kamiyyuu nu jibbu. Dhugaa dubbachuudhaaf nu jibbanii osoo hin ta'in waree akkanumatti baay'isuu hin qabu jedheetan malee haa ta'u adaan ba'uu qabna dhugaa. Egaa hordoftoota Didaatiyuuf akkasumas immoo Itaaliyaan egaa akkuma beekamu isin jala babbannee jirra amma immoo walitti gurramnee dhufnee jirra dhugaan isin jedha mee fuulduraaf hordoftoota Didaatiyuuf qophii adda addaa qopheessinee qophii isin bashannansiisu kan isin bohaarsu isiniif innee dhufnaa isin hunduu bakkuma jirtanitti jechuudha viidiyoo amma hojjenne kana subscribe fi share like gochaatu akka nu waliin taatan isin jedha. Egaa immoo torban gaarii haa ta'u guyyaa gaarii isiniif haa ta'u isin jedha. Kara kiyyaan fidadheetan jira ati hoo maal jetta? Kara kutee waan jedhuun qabu egaa amma walitti deebinutti samuna wal agarraa Frankilee hojjenna jedhee yaada. Yoo rabbi jedhee anillee fi laayivii liyoonti siree samuna wal agarraa neetworkiin garuu samuna kana baay'ee hojjechaa waan hin jirreef malee laayivii yaanneeyyuu viidiyoo kanallee kan hojjenne neetworkiin mana keessatti hojjechaa hin jiru samuna kana. Kanaafi egaa kabajamtoota keenya amma wal agarrutti nagaan naa ta'a isin jedha baay'een isin jaalladha. Egaa akkuma beekamu wanta tokko irraanfachuun qabda irra deddeebi'eetan isinitti firoota kee. Irra deddeebi'eetan isinitti share fi subscribe barbaada. Dhugaan isin share fi subscribe isa kanan barbaada isin hunduu bakkuma jirtanis share fi subscribe godhaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa horaa bulaa ciao.